Ashama harka foonii jaalatamtoonni fi kabajamtoonni mastuu hordoftoonni mastuu tuuttaatiin keessanuu nagaa tarfama nagaa kooti galata waaqayyo mastuu maadhaaf karaa nabaatee har'aa hojjettanii fakkeenyaa fi wantaan beeku tokko namatti agarsiise yookiin nama tokko nama barbaadu tokko gammachuu barsiisee wanna nafi kooti beeku kana yoo barsiisee gammachiise dasna jira jedhee tananii akkasumas fakkeenya fanammaa daantilii kana qayyeen ture ani garuu biyya koo keessatti illee hojjedhaa ture garuu moo idan biyya kana dhufee haaluma hojii mana gandaa sala ta'eef natti hin tolu ture akkuma carraan guyyaa tokko kirrii kana argadhe nan hojjedhaa qoysedhee yaalee ture akkasumas anima fakkeenyaaf kana haala kanaan dha'ee jechuudha garuu biyya keenya illee ni jira haala biyya kootitti duraan hojjedhe bifti isaa garuu akka biyyaa sana hin bareedu maaliif odoo kirrii adii kana keessatti himan jiraate baay'ee tokko bareeda jechuudha. Ani dura gurraacha kan bifa kanaan adii kanaan ol qixxeessee raawwadhee tananani yeroon bootaa kana ga'u adii kana kutee raawwadheen kanadha. Kanammoo yoon ol qixxeessee dha'ee raawwadhee adiin itti dabala. Dammoo yoo zuurii kanas dhufe akkanuma gochaa tanan kana akkanatti keessa diizaayinii buute jechuudha. Gara diizaayinii diimaa keessa qabaate qallaaliin bareedu akkasumas immoo kanallee jechuudha. Daantilee kana garuu an duraan hojjedhee hin beeku. YouTube irratti argitanan yaaluun qaba jedhee tanan yaale garuu olillee naaqixaachuu baatu akka tokko sirreessee jira jechuudha. Maaliif namoonni baay'een yookiin namoonni na caala beekanis ni jiru bakka akkanaatti sirreessii jedhaa tokko hundi jalatti naaf barreessaa baay'ee isaa wanni hin beeknuufiifuu jechuudha. Inni lammataa immoo kana hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma haalli kana jechuudha. Kana nanna biyyattuyyuu nanna haala kanaan tiriidhaafis dha'ee jira masoobii annoodhaafis masoobii daabbootiif illee mataatti godhee dha'ee tanan ture amma garuu dhugaa baay'ee na si'eecha maaliif hojiin isaa hojii kootii hojii biyya kootiitti sila ta'eefu baay'ee na si'eeche dammoo warri kan hojjechuu hin dandeenye seedammoo akka si'aanii hojjetanii isin jechuufan maal seetan fakkeenyaaf jechuudha harka mirgaatiin harka kee mirgaa kanaan yoo akkanatti kirooshii qabattee bitaa keetiin dammoo akkanatti yoo maratte fakkeenyaaf amma namoonni tokko dossiidha qabanu dhaawun isaanii kan itti ulfaatu ni jiru. Silazaa harka bitaatiin kana qabattee as keessa yoo loofattee harka mirgaatiin dammoo akkanatti yoo qabatte kirooshii kana bakka kanatti akkana gootee raawwattee akkanatti fiddee raawwattee asitti dammoo akkanatti fidatte yoo fidattee kuni akkanatti ta'ee dhufee jira. Kazaan buhaala akkanatti keessa looste itti deebiste jechuudha. Ammallee akkanumatti itti deemte keechuma loosaa akkanumatti jechuudha sirreeffachaa. Fakkeenyaaf yeroo tokko kan harka bitaatiin maranni kun ni jala wannu jechuu danda'a. Garuu immoo akkas gochuu hin qaban. Lamin akkanatti jechuudha walxarree qabannee keessa loofachaa. Yoo hojjenne uumaa nama hin dhibuu maaliif wanta nama dhibuu miti. Dhugaa rabbii kirooshii akkatti qabatan beekte taanaan wanta nama dhibuu kuti wanta barbaade irraa hojjechuu dandeettan fakkeenyaaf kuularraa wanta barbaade hojjechuu hin dandeettan garuu immoo sodaa keessa keenya jiru irraa kan ka'e yeroo baay'ee bakka nuti sodaa qabaachuu bata namatti kamiyyuu eenyuutuyyuu namatti kamiyyuu sodaa qabaachuu irraa yoo hojjenne ni milkoofna wanta hojjechuu barbaachisan dhugaa rabbii wanta barbaanne hojjechuu hin dandeenya laata. Fakkeenyaaf kanaaf sigaajaa buusan jira iddoo kanatti sigaajaa kanas akkanatti wanti takka wanni nama dhibu tokkollee hin jiru. Warroonni beekan ni beeku warroonni hin beekne dammoo warri barachuu barbaadan haala kanaan barachuu ni danda'u. Uumaa nama hin dhibu sodaa of keessaa yoo balleessan wanta barbaadan ni hojjetu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas hojiin kun uumaa nama hin dhibu. Anuma fakkeenya bifoota garaagaraa tan keessa godhe osoo diimaa fi adii ta'eefaa qallaalii hin bareedu jechuudha. Akkasii isiniin jedha hundumti keessan biyyuu guddanaaf galatoomaa maaliif laaltanii muuziyeem jettanii hin baay'inaan dammoo taa'ee jechuudha. Wanta akkanaallee hojjedhee jira. Ani garuu xiqqoo qadaadatti naa jedhee wanni nu jalaa ta'e kirrii nu jalaa dhimee guyyaa kirrii argadhe dammoo qadaada isaallee itti nadhaa fakkeenya quumitii nadhee jechuudha. Garuu kuni kaawoo akkanatti ilaalaa wanta quumitti gadi godha fakkaata.
garuu immoo iddoo qadaada gubbaarratti akkanatti qabaate haala quumitiin jira wantoota baay'ee hojjechuu hin dandeenya kirriirraa irra caalaa hundi keenya keessa jajjabina yoo qabaanne akka barbaannetti akka fedhannetti hojjechuu ni dandeenya sinin jira hundumti keessanoo warroonni viidiyoo fi ilaalta laayif sheer gochuu hin irraanfatinaa bakka kanatti wallaalee immoo bakka kanatti sirreessa.